Sambooda Quraan Islaamaa afaan Arabaarraa gara afaan Oromootti garagalchitanii kaasanii waraabame biyyoota hedduu keessa faffaca'ee ture. Yaanni Quraan afaan Oromootti garagalchuu kun akkamitti isinii dhufe? Akka niyaatiyyatti namni biyya alaaba waan biyya isaa keessa hin jirre dalagee biyya isii gabbisuu qaba jechaadha yaada beeka. Wanni akka tafsiiraa kanatti biyya keenya irraa hir'ate hin jiru. Wanni birallee numa jirti. Tafsiirri hir'uudha agartee namni alaa dhufee waanuma biraa hima malee waan biyya gabbisu tafsiira kana afaan keenyan godhuun ilmi biyya keenyaa tan hin jirre gabbisuu jaama jechuudha. Quraana kana afaan Oromoo garagalchitanii bakkaan gahuudhaaf bara meeqa isinirraa fudhate? Amata 22. Bara dheeraa akkanaa kana obsanii dalagaa akkanaa tan bakkaan gahuudhaaf murannoodhaa fi ciminsa guddaa barbaachisa. Yaada uummata biyya fayyaduu waan isaan hin qabneen isaan tajaajiluudha. Santuu nazuwaa mul'ata. Namni yaada tokko qabu irra fuga. Akkamma isinirraa dhageenyutti gumaata isin guddina afaan Oromootiif gootan kanarratti rakkoo hedduu isinirra ga'ee fakkaatti. Rakkoo guddootu narra ga'ee waan rabbiin uummata keenyaa fedheetu bakka gayaa jechaaf malee silaa haata karatti dhaabanii bara. Ani gaafan biyya Suudii dhaqe sheekotii keenya gurguddootti dhaqee tan waan akkanattan jiraatii na gargaaraa je'een. Lakki namni tokko qofti ka'ee afaan Oromoodhaa bal'aa kanaan waa dalaguu hin danda'u, tafsiira godhuu hin danda'u, hanga ulamaa'in biyya hundaa wal geessee akkasitti waan murte malee naan je'e Rabbi Shakuur. Ani gaa yaada isaanii garraan nam gargaaranii beeke gaa'e ofumarraa hin cal'isee ani immoo gama kiyyaan biyya Maqdashoo keessatti wanni diiniyyaa ta'e hundinuu alilee jira. Haan ulamaa'ii Arsiirraa, haan ulamaa'ii Shawarraa, haan ulamaa'ii Wallorraa waan akkanaa kanaan bakka hedduuttan nama biraa hundarra caala jechuudha. Hoggan tafsiiratti hoggan seene kana takka akkanan jaalaa bakkeessaadha warra Harar adeera ja'a warri immoo Baalee abbeera ja'a akkana jedheetan isin eega dhugatti warri biyya keenyaa hedduu gammachuu qaba kan waan an asitti dalage argatanii irraa fayyadaman kaan sagaleen kaan barreessuudhaan barru'uu fi qooqa gartee walitti argatanii hedduu gammadanii wanni biraatis odoo silaa akkasitti warri ala beekun dubbatee fi takka barreessee fi numa gammadan jechuudha. Eegasii akkamitti biyya Sumaalee keessa baatanii biyya Suudii tana keessa qubattan? Odoon gartee raadiyoo irraa barnaamija kana oofu namni tokko taariika gartee Arabni biyya gaafa Afrikaa kana seene karaa isaan seenaniin karaa Harariin seenammoo karaa Gadiitiin seenammoo jedhanii dubbii kana barbaaduudhaaf qophaayan. Duuba namni sun wajji yaanaati waan gama Harar akka Arabni biyya naannoo Harar tanaan as seene fi immoo gama Gadiitiin akka Arabni seene laallaa biyya Arabaa dhaynee biyya Yaman dhaynee Kuwait dhaynee laallaa naan je'e toleen je'eeni akkasitti gaa biyya Yaman dhaynee waan taariika ta'e wali guurree achuma kaanee Kuwait dhaynee Kuwait irraa Suuditti as deebine. Kuwait keessatti wanni an dalage taariika Oromoodhaa biyya Oromoodhaa kana hunda dubbadhee jariidatti kennee jariidan sun ni katabde. Duuba achi Jabaan Soomaalee Garbiidhaa warra gartee kiyya kan dur maallaqa fudhatullee irraa muranii akkasitti gaa rakkoon guddoon na mudatte. Maaliif ogaadeen akka jiru gartee Soomaaleen Garbii akka jettu biyya ummata keenyatti dhumu horii keenyatti dhumu akkamitti dubbii kana qeeballaa jedhanii nutti ka'an. Achi Suudiidhaa dhufnaan Sheekh Isaan Gadhiin sheekha keenya nama guddaadha nama haaqila dhugaati. Biyyattiin deebi'inii waa hedduun dhagaye yoo deebite du'a keetii kanan jedhe. Akkasittiin Suudii keessatti hafe namni wajjin deemne ni galee karaa taariika uummata Oromoo kanaa mul'isuutii fi karaa jedhallee rakkoo hedduun argee amma alhamdulillahi rakkoo keessa baane jechuudha.